filannoon mootummaa haqa qabeessa ta'e mootummaa dimokiraatawaa ta'e mootummaa biyya ijaaru kan ittiin filannu waan ta'eef galmee guyyaa har'aati irraa jalqabneetiniin qophii filannoodhaaf ka qophaa'aatiin hin jiru ta'uudha. Filannoon anaaf murteedha. Waggoota 5 dhufuu keessatti mootummaan biyya bulchuu danda'a. Yaadama sirrii qaba. Mootummaa dimokiraatawaadha. Yaadama morkii irratti dhaggeeffamaa jiru isaan dhaggeeffataa jira waan ta'eedhaaf eenyu mootummaan na bulchuu danda'u waan jedhu saniif qophaa'aa jira jechuudha. Filannoo jechuun matumti isaatiiyyuu waan sii ta'u, waan borus ijaaru, waan borus itti fufsiisuu danda'u. Filannoo kan haga guyyaan ga'uutitti ijaaramneeti. Kan filannoo buufata filannoo kan eeguu qabnu dargaggoonni godina Arsii. Kanaaf ammoo duursinee irratti walii gallee ejjennoo tokko irra geenneerra. Filannoo jechuun waan sii dhiyaate keessaa waan sii ta'u, waan biyyaa ta'u filachuu jechaadha. Maal irra dhaabbanneeti immoo ka filannu? Wanni irra dhaabbannee filannu tokko imaammata tarsiimoo maal hojjechaa ture, maal hojjechuuf karoorfatee jira. Waan jedhu kana kan laalleeti deema. Filannoo marsaa 7ffaa hiree jiruuf jireenya kiyyaa murteeffatuudhaaf akka nama tokkotti nama naa ta'u mootummaa naa ta'u murteeffadhee kaardii kanaaf hiree kiyya murteeffadhuuf har'aa kaardii fudhadhee filachuudhaaf.